Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u, nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa warreen mana kanaaf haaraa taatanii chaanala kana sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun eegalaa isin jedha. Warreen mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer, laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanarra guyyaa hundayyuu jijjiirra maallaqaa yookaan holmaa sharafaa jechaadha. Guyyaa hundayyuu karaa itoo bilaak maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee qabadee dhufa jechuudha. Akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa hundayyuu biyyoota 20 jechaadha. Karaa baankiitiin immoo akkuma dubbadde guyyaa hundayyuu nan dubbada baankota akka jareen qabadee dhufa jechuudha. Baankonni maaliif baankonni wal fakkaata miti waan ta'eef jechaadha. Kan baankiin wahiitti sharafate baankiin daldala Itoophiyaa isa miti kan biraati yookaan isaa gadi yookaan isaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Baankiin Oromiyaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa baankii Siigirree akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e yookaan akkuma buukii isaaniillee garaagara ta'e sharafannaa yookaan jijjiirrannaa maallaqaa isaanii hundumtuu garaagarummaa qabu jechuudha. Wal fakkaata miti jechuudha. Bakka kamittuu jechaadha. Wal fakkaata miti jechuudha. Baankonni hundumtuu jechaadha. Egaa gabaabumatti guyyaa har'aan karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyootuma 20 guyyaa hundayyuu qabadee dhufee karaa baankiitiin immoo guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin naannoo biyyoota 6 qabadee dhufee jechaadha. Guyyaa har'aa immoo baankii gajaree baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa baankii hojii gamtaa Oromiyaati jechuudha. Guyyaa kalee immoo baankii daldala Itoophiyaati yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadee dhufee jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru karaa itoo bilaak maarkeettiin kan birrii 2 birrii 3 shilingii yookaan saantiima 50 qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Egaa gabaabumatti immoo biyyoota qabadee akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 fi birrii 81 fi saantiima 94 jechuudha. Birriin Ameerikaa guyyaa har'aa yookaan Ameerikaa doolaariin tokko naannoo birrii tokko hir'isee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin immoo jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiima 52 jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Karaa baankii jedhamu guyyaa kalee fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin meeqa ture? Birrii 100 fi birrii 56 fi saantiima 01 ture jechuudha. Garuu doolaariidhuma jechuudha. Doolaarii Ameerikaatti guyyaa kalee birrii 100 birrii 56 fi saantiima 01 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiima 52 jechuudha. Kanaaf garaagarummaa qaba jechuudha. Kanatti baankii qacaree qabadee dhufa jechuudha. Maaliif baankonni wal fakkaataa miti waan ta'eef jechaadha. Egaa kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 28 fi saantiima 29. Awustiraaliyaa doolaariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 26 fi saantiima 41. Hoomarri haalli karaa itoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan jechaadha birrii 400 fi birrii 73 fi saantiima 20. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 49 fi saantiima 54 jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin karaa baankiitiin immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin guyyaa har'aa Duubaay dirhaamiin tokko birrii 45 fi saantiima 86. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 48 fi saantiima 47 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin akkuma jedhe birrii 44 fi saantiima 03 jechuudha. Saawud Arabiyaa riyaalli jechaadha. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 81 fi saantiima 68. Kuweet dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 500 fi birrii 89 fi saantiima
37 jechuudha. Biriin Kuweet illee guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Joordaan diinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarket yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 56 fi saantiiba 65. Chaayinaa Yeewwaaniin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 26 fi saantiiba 82. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 200 fi birii 40 fi saantiiba 52 jechuudha karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin dhiifama. Baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birii 200 fi birii 10 fi saantiiba 22. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 18 fi saantiiba 80 jechuudha. Koronaan illee guyyaa har'aa qannasee ture yeroo darbe birii 19 fi saantiiba wayii ture. Koronaan illee guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 200 fi birii 7 fi saantiiba 55 karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin jechaadha. Karaa baankiin immoo akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Guyyaa har'aa yuuroon tokko birii 100 fi birii 84 fi saantiiba 75. Suwis baankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 200 birii 24 fi saantiiba 67. Turkii liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 3 fi saantiiba 91. Ijipshaan paawundii yookaan birii Ijiptii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 3 fi saantiiba 65. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 60 fi saantiiba 75 jechuudha. Biriin Israa'el birii 60tti gadi deebi'eetu jira jechuudha. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin 0 saantiiba 76. Hindii ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin birii 1 fi saantiiba 91. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin 0 saantiiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin guyyaa har'aa kana fakkaata. Akkuma jedhe qannasee jira jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarketii guyyaa har'aa qannasee jira. Karaa baankiitiin illee akkasuma guyyaa har'aa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birii biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerutii immoo hedduu xiqqoodha jechuudha. Baay'ee waan xiqqoo taate isinillee doolaarii fudhattu. Doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii jira. Isaan kana keessatti Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Doolaarota hunda keessa isin warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan keessatti warroonni mana madaa'ii jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarketii yoo argattan birii 100 fi birii 81 fi saantiiba 94 irra eeggattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa kanaan sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oole waan ta'eef jechaadha. Immoo karaa baankiitiin ergattan akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Birii 100 fi birii 57 fi saantiiba 52 jechuudha. Sumaan dura dubbadhee irra deebi'ee akkuma isin galuuf jedheen irra deebi'ee jechaadha. Kanaafuu salphumatti kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Gabaabumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Asirratti diinaarri Joordaan doolaarii Ameerikaa hin caala. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota keenyatti waan ta'eef jechaadha. Salphumatti kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo biroo wajjin walitti deebinutti nagaan naaf tura.